Haay kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenya koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u jecha akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii anillee nagaa koodhaa galannoo waaqayyoof haa ta'u har'a immoo waan mi'ooftu waan akkaan mi'ooftu waan ajaa'ibaa qabadhee dhufeen jira mee haga dhumaatti na hordofaa paankeekii hojjechuufan deema jalqaba irratti gaa killee tokko nu barbaachisaa paankeekii kana hojjechuudhaaf. Killee tokko nu barbaachisaa killee keenya haala bareedaa ta'een killee keenya kanaa sirriitti waliin rukunnaa yookiin sirriitti waliin dhoofna. Egaa inni lammataan sukkaara nu barbaachisaa. Sukkaara hagaa nu barbaachisu itti naqanna jechuudha. Maaliifini isinii killee lamaanis sadiinis hojjechuu hin dandeessu akka baay'ina wanticha sana fayyadamtanitti jechuudha. Ani ammaa fi xiqqeessituman hojjedhaa baay'inaan hojjedhu kanaaf egaa sukkaaras amma nagahuu akkasumallee killee itti naqa jechuudha. Kanaaf egaa daawwattoota keenya hagaa dhumaatti na wajjin turaan isiniin jedha sirriitti waliin dhoofna akka ajaa'ibaa kanatti sirriitti waliin rukutuu qabnan isiniin jedha. Egaa aannan xiqqoo itti naqna jechuudha. Aannan ergatti hinannee ammas walumaan dhoofna. Sirriitti waliin dhoofnaa akka sirriitti wantoonni hamma itti naqne kun akka sirriitti wal nyaatee nuuf toluuf sirriitti waliin dhoofna. Amma immoo duqeetii keenya gingilchaadhuma manaa qabnuun gingilchaa kan shaayitiin illee haa ta'u guddaa kan midhaaniitiinis haa ta'u haala kanaan itti gingilchina beekiingii paawudarii xiqqoo itti naqna jechuudha. Duqeetii wajjin itti naqeessin. Akkuma isinii mijatutti itti naqaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa sana booda immoo maal goona? Iddaa waan hundumaa kana itti naqnee rukunna jechuudha. Waliin sirriitti rukunna. Ani harkatti waa hin godhanne waan ta'eef harkaan rukutaa hin jiru. Meeshuma kanaan rukutaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Zayitii sitti godhannaa erga zayitiitti goone immoo haala bareedaa ta'een sirriitti waliin makna jechuudha. Xiqqoo zayitiin waan itti naalaa guddate fakkaata. Waa hundumaaf iyyuu sirriitti waliin dhoofnaa akka ajaa'ibaa kanatti argitanii amma wantoonni amma isinitti agarsiisaa itti naqe kuni sirriitti waliin nyaatee jira wal nyaatee waliin dhahamee jira jechuudha daawwattoota keenya. Xiqqoo laqqee godhanna jechuudha. Kuni kan itti naqaa jiru kuni fooliidhumaaf jechuudha. Foolii isaa akka nuuf foolii killee balleessuuf jechuudha kan itti godhe yoo hin qabaannes rakkoo hin qabu kun hundi jechuudha daawwattoota keenya. Kan inni gargaaruu fi foolii killee akka balleessuuf malee waan biraa miti. Xiqqoo erga qal'ifannee deebidee amma immoo daawwattoota keenya sadarkaa hojjechuutti deemeen jira jechuudha. Akkuma argitanii maxibashaatti hojjedhaani. Kunoo mana keessan taa'ee kasala irratti maxibashaadha irratti haala kanaan hojjedha. Egaa liixii kiyya kanin amma qal'isirree gara kidaanitti dabarfadhee haala kanaan tolchaataan jira jechuudha daawwattoota keenya. Kasala irratti kan inni tolchu. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo akkan waraabu kan nan godhee kasala irrattis wanta mi'aa wanta bareeda wanta hawwinu kamiyyuu hojjechuun hin danda'ama. Maxibashaa bichaa yoo mana keessaa qabaannee kan irratti tolchinu eelee yookiin maxibashaa wanticha kana wanti inni kun egaa sukkaara waan of keessaa qabuuf zayitii waan of keessaa qabuuf eelitti yoo eelee ta'e eelinumti sun nu jalaa hin qabin olluufaa garagalchitu malee waanummaan nama dhibe tokkoyyuu hin jiru isiniin jedha. Egaa maxibashaan kunillee wantoota akkanaa qofaan irratti hojjedha. Waxii minaamne katteen hojjedhu. Kanumaafan bite waan ta'eef yeroo hundumaa paankeekii maal wantoota tokko yeroo irratti hojjedhu na jalaa hin qabu jechuudha. Na jalaa qabee ganaa faaquu hin dhaquun isiniin jedha. Kun akkuma argitanii itti naqee gaggaragalchaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola. Waanuma kamiyyuu mana keenya keessatti hojjechuu hin dandeenya. Itoophiyaa keessa yoo jiraannus waan kamiyyuu waan hawwii keenya waan dharraanii nyaachuu barbaanne yeroo nyaachuu barbaanne sanatti harkuma keenya keessa jira waan ta'eef hojjennee nyaachuun hin danda'ama. Isiniin jedha daawwattoota keenya.
haala kanaan isinis fayyadamuu hin dandeessu. Yeroo baay'ee oovinii bichaan waan jiruu fi wantoota mimmi'aa akkanaa oovinii bichaatti akka hojjennu nutti fakkaata. Garuu akkasumatti dubbiin maxibashaatti illee wantoota mimmi'aa wantoota akkanaa hojjechuun hin danda'amaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaa. Yaada keessan naa barreessaa, laayikii godhaa. Baay'een isin jaaladha.